Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya tuutoriaalii keenya har'aa paartii arfaffaatiin walitti deebinee jirra. Kanaaf amma kallattiidhaan gara AutoCAD keenya banachuutti deemnu jalqaba irratti subscribe live gochuu hin dagatinaan jajjabeessaa. Kallattiidhaan gara AutoCAD keenya banachuutti deemnu. Okay. Kino akkuma jirtan nu banee jira. Si akkana olaaleeffannu. Limit gochuun dagatina. Limit keessa galtu 0,0 enter 100,100 jechuun dagatina. Limit godhachuuf sin fayyada. Jalqaba irratti faayilii desktop keessa irratti banattanii qabaachuu qabdu. Kun sinitti medura faayilii kana keessaas galle tuulii irra keewwachuu qabna. ACAD DWT kan jedhu irratti tuqanna achi open jenna. Nu banee jira akkuma argitanii as kana dhuftanii toogana ishee kana banachuu qabdu. Kanaaf kallattiidhaan har'aa tuutoriaalii Projecti kana hojjenna serkiloota akka jiranii kunoo distaansii qabnas kana serkiloonni jiru serkiloota baay'ee qabna 1 2 3 4 5 6 7 8 serkiloota gara 8tti walitti dhufanii suura kana fakkaatu projecti kana fakkaatu kan isaan nu fidanii kanaaf jalqaba irratti serkiloonni azuru serkiloonni lama azuru kan keessa 27 kan ala jiru 27 Raadiyesiitti nu laatame raadiyesii 27 erri 27 baay'ee sadii jedha bakka sadii jira 27 bakka sadiitti kaasna jechuudha akkanatti laate erri jedhe 23 times 3 ka yoo jedhe sadiitu jiraachuu nutti mul'isa jechuudha kunis tokko azira lama sadii azira jedha kun immoo 28 diametriitiin bakka sadii jira jedha kun as kana bakka sadii warra walakkaa jiran tokko lama sadii kun diametrii 20 fageenyi isaanii asirra jira kunoo dimensionii qabu kanaaf kallattiidhaan gara Circle jalqabaa kana kaafachuutti deemnu jechuudha. Kanaaf ton eegaliin dura garuu subscribe like gochuu keessan hin dagatina akkanumallee shamma kallattiidhaan as dhufna diametrii kana dhufna as kana dhufne jalqaba irratti 0,0 irraa yookaan gaariidha. Kanaaf start pointing keenya 0,0 haa ta'u x y keenya 0 enter kun as dhufnee jirra. Kanaaf pointiin circle jalqabaatti keenya 27 jechuudha. Kan walakkaa 28 dha diametrii fi raadiyesiitti nu laatame. Kallattiidhaan kanas kana balleeffanne 27 enter kan walakkaa jirtu 28 maaliin diametriitiin as kana dhufne diametrii keenyatti jirna. Center irra deemna 28 enter jenna jechuudha. Kaafanne jirra kan jalqabaa immoo as kana dhufne kana kaafachuu qabna as kana kan jiru jechuudha inni immoo meeqaan argama gara rift gara inni meeqaan argama gara right side itti 56 distance nu laatee jira kana deemna jechuudha laayinii kana dhufne gad immoo pointii kan argachuuf asiin gad immoo downward laayinii immoo nu laateera 82 jechuudha gara kan x 56 deemna y 82 gara negative atti deemna jechuudha. Kanaaf laayinii keenya qaxxaa deemna. As kana kaane laayinii tuqanna. Hagan nuuf centeriin eegganna as kana keenya center jedhee nuuf centerii gara kanatti meeqa deemna? 56 jenneerra enter 56 erga deemnee booda gadi immoo meeqa deemna jenneerra 82 jechuudha. 82 enter escape erga goonee booda kana godhannee sirreeffanna 82 kun asirratti ammallee dhufnee jirra seekiyaa godhannu kunoo akkana 56 akkana 82 centerii irraa shii kana jechuudha as kana centeriin jirti kamtu jira kana zirtudha kan as kana zirtu kanaaf shii walakkaa 28 diametrii kan ala 27 raadiyesii jechuudha isaan lamaan hin gaafamne isatti as kanatti jechuudha kanaaf jalqaba raadiyesii keessa gallaa as kana irratti meeqa gaafanna 27 kaafannaa jechuudha diametrii raadiyesiidha waan ta'eef enter walakkaa kan jirtu immoo diametiriitiin 28 kaafannaa jechuudha
digdamii saddeet enter kana kaafannee jirra jechuudha. Amma immoo ammas deemnee kan kaasnu laallanna as kana dhufne as kanallee jira 28 fi 27 diameetirii jira. Kun immoo meeqa deema 60 deema. Distaansiin point center point circle kanaa fi center point centerii kanaa jidduu jiru meeqadha? 60tu jira jechuudha. Kanaaf 60 laayinii gara kanaatti dhufna centerii irraa kaanee jechuudha. Laayinii keenya deemna. As kana kaanee meeqa 60 nu laateera. 60 enter as kanarratti maal hojjenna? Circle jenna. Circle kama jenna warra asitti hojjenna jechuudha. Circle diameetirii meeqa nu laate? 20 qabna. Diameetirii tokko 28 nu laateera enter. Kan walakkaa jiru kan ala jiru meeqaan? Raadiyeesiin keenya meeqaan? 27 nu laate jechuudha. Ishii kan 27 enter jenna. 27 enter jenna jechuudha. Kunoo kaafannee jirra. Amma kam hojjetanna jechuudha. As kana dhufnee baafanna. Kunoo as kana raadiyee 88 nu laateera. Maaliin? Taanjentitiin hojjetanna jechuudha. Kamiif kamirratti? Kanaa fi kanarratti. Kanaaf 83 raadiyeesitiin kan nu laate kan hojjetanna jechuudha. As kana dhufnee as keessa jira taan raadiyeesaan jirtu kanna. Kaza first objectiin keenya kanarratti hojjetanna jechuudha. Kanaaf as dhufna. Takka erga godhannee booda as kanallee dhufna. Takka erga godhannee as kana keewwanne meeqalaan? 83 jechuudha. Kanaaf 83 laattanna. 83 enter kun akkuma argitan nu kaasee jira. Kanaaf kana maal goona? Tiriin goona. Ishii tirfii taate kana tiriin goona. Tiriin eessatti as kana jirti kun kamiin tiriin godhannee jechuudha. Kan biraa tiriin eessaa balleeffanna? Ishiin kunillee as kana kan jirtu ture tiriimitiin balleeffanna. Kanallee tiriin godhanna. Kanallee tiriin godhanna. Kanallee tiriin godhanna jechuudha. Kanaaf amma kan akkasitti kaafanne amma immoo kam kaafanna seetanii ishii kana kunoo. Ishii kana maal goona? Fileetitiin raadiyeesii godhanii fileet godhan. Kamiif kan? Circle amma 88 kaasne kan 83 kaasne kanaafi as kana kan 27 kaasne kan kana jidduutti maal goona? Fileetii kam ishii kana karvii akka naannoftu kan hojjetanna jechuudha. Kana fileetiin eessa jirti? As kana jirti jechuudha. Fileetii dhufne select goona enter jenna jechuudha. Eessa jirti? Raadiyeesii eessa jirti? Kunoo as. Raadiyeesiin keenya meeqa? 10. Enter jenne second object click second object jechaadha. Kun maal nu ta'e? Nu dhufeera jechuudha. Amma deemnee cheekiyaa godhannu akka nu dhufeera. Kun ishiin kun as kana jirti jechuudha. Kun akkuma ilaalaa jirtan kan kun as kana asitti hojjetanne jechuudha. Kun kuma ilaaltan ishii kan as kana hojjetanne jechuudha. Amma saabaan as kana ishii kana minimaa isaa godhannu. Amma kan hojjennu xaanne kamidha? Ishii kana hojjetan. Ishiin kun raadiyeesii 10tiin ammallee maal goon? Fileet goonaa jechuudha. Ishii adeemnu amma ishii bira. Fileetiin eessa jirti? As kana jirti kun. Kam godhan? Kana. Enter. Diameetiriin keenya meeqa? Raadiyeesiin keenya meeqa? 10. Maal godhan? Enter. Kaza second objectiin keenya kam? Kana. Gaafa irra keenya akkanatti dhufaa jiru. Amma deemnee ilaallannaa jechuudha. Kun ishiin kun maal taate? Nu dhuftee jirti jechuudha. Amma kan badoos kanaa kamidha? Kanaafi kun hin badaachuudha. Tiriin gooneen balleeffannu immoo kamidha? Ishii kana jechuudha. Kan biraan jira ammallee taantu taaniin as kana jira. Raadiyeesii 30tiin taantu taaniin jira jechuudha. Kam hojjetan? As kanatti hojjetannaa jechuudha. Taantu taaniitiin kana hojjetannaa jechuudha. Kanaaf eessa seenna? As kana galle taantu taan as kana dhufna. As kanarratti kilik jenna. As kana bulne meeqaan? 30tiin. Enter. Kun nu fidee jira jechuudha. Kanaaf amma maal gochuu qabna? As kana dhufne tiriin godhan. Ishii kam? Kana. Kana escape goone dhufne projektii keenya kan akka fakkaatu kun ishii kana fidanne jechuudha. 30 maali? Raadiyeesiitiin. Kanaaf amma kam tafe circle kana tafte jechuudha. Circle kana hojjetanna jechuudha. Circlein kun hagam irraa fagaatti? Circlein kun circle ishii kanatti kam tafe? Ishii kan tafe. Circlein kun meeqa? Y direction meeqa? 40. X 20. Kamirraa? Centerii kanarraa. Kanaaf vertical line y meeqa deemna jechuudha? Y 40. Enter. X meeqa? 20. 22. 22.
gar kana meeqa deema kaza meeqa deema 22 kaza enter escape goonaachu escape erga goone deemne centering keenya meeqa circling keenya meeqa no 20 diameter tin hojjetanna jechuudha 20 diameter jechuudha as dhumna kan diameter itti jiranna diameter meeqa hojjetan as kanarratti 20 kaza enter feesira jechuudha amma kamtu trim goone kan balleeffan chee godhanna jechuudha amma akkuma jiru kanaaf trim goone kan balleeffan circle kana aga kanaan bada isheen kun hin baddi kunillee bada kan as jiru kana kunillee kan as jiru bada jechuudha kanaaf as jiddu banaa ta'a kan trim hin taane center circle warra walakkaa jiran kanadha jechuudha kanaaf isaan kan balleessine line kun nafa salleen hojjenna amma warra kana trim erga godhanne booda kunillee abadu amma kanallee trim erga goone booda kanallee as kana kan jiran kunillee nu badu trim kunillee trimidha kunillee trim godhanna kanallee trim godhanna kanallee 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 trim godhanna kanallee trim godhanna kanallee trim godhanna kaza kana trim godhanna as kanati kana trim godhanna as kana trim godhanna as kana kontrimitaate as kana kontrimita as kana kontrimita as kana trimita amma deemne object keenya finne project keenya finne compare goonaachu kun akkuma raaltaan hojjetanne jira circle keenya akkuma raaltaan hojjetanne jira kun kan nu afi kamidha line kana bicha hojjechuudha maqaata hojjetanne irra line itti bicha hojjechuun afi line kana immoo line dhufne tuqna line erga dhufne tuqne booda tangenti goona callisne dumate takkas goona akkana goone gara kanaafinne maal nu fida taanan jedhu fideera kun tangentan jedhu gaafa click goonaachu amma immoo as deebine as kana tuqna ammallee maal fida intersection fide taani fidu qabaachu end point jedha as kana dhufna intersection nearest midpoint miti kanaaf kan jalqaba kan ishii kan balleeffannaa jechuudha kino akkuma ilaaltan kaafanne jira amma cheekiyaa godhanna akka wal fakkaatu kino kana fi injiru jechuudha amma kamtu naf diameter laachuu qofa dimension isaa qofadha kino kanatti hojjetachuu dandeessu haala salphaatti isin hojjedhee jira kanaaf amma dimension hojjetannu deemne dimension hojjechuu eessa galuu qabna dimension jedhu keessa galuu qabna dimension eessa jira as kana jira kino dimension erga gallee booda maal gochuu qabna modify godhachuun dirqamnu irra jiraata modify style modify gochuuf dimension style jira style isaa geeddarna jechuudha dimension style keessa galle modify keessa galle modify keessa arganne line keessa galle line keenya maal goona color jira line color ne jira kun as kana maal goona kan barbaadan rakkiwattu kana extension line ile color isanii jira esa jira as kana jira innille isa yellow godhanna jechuudha embaan as kana dhumne symbol and arrow dem symbol arrow keenya esa jira size isa as kana sirreeffan size ton sirreessin dura primary sirreeffachuu qaba primary keenya meeqa ta'uu qaba 0 ta'uu qaba kun as kana primary unit kan jedhu precision keessa galle jijjiiruu qabna kan bira maalidha shi kana sirreeffannee jechuudha primary kana erga sirreeffannee symbol and arrow dhufne meeqa godhanna kana 3 godhanna jechuudha yeroo baay'een 3 waan godhadhuuf 3 goone hojjennu jechuudha enter 3 erga goone hojjenne nuun jijjiirree as kana dhufne backspace back goone maal goona 3 laanne enter jenna jechuudha as kana dhufne maal sirreeffannaa text keessa galle text maal sirreeffannaa text gallery keenya sirreeffachuu qabna text gallery biluna haagoon bilu erga goone text keenya meeqa godhan 6 ani yeroo baay'ee 6 fayyadama jiddu galeessa waan ta'e enter amma maal ta'e nu sirratee jira kanaaf as kana maal jenne okay jenne baana as kana close jenne baana kanaaf jalqaba maal hojjetachuu qabna circle keenya diametri fi radius keenya baafan kan diametriitiin nu laatan kamidha radiusiitiin kan nu laatame kun
meeqan nu laatame raadeesii meeqa 27 way as kanas finne kanatti kaa'uu dandeenya meeqan 27 እሺ kan biraa kamtu nu laatame caafirra kan jiran diyaametirii kun meeqan nu laatame ishiin kun meeqan 28 nu dhufeera jechuudha sirriidha hojjaan keenya sirriidha as kana dhufneerre kan walakkaa jirtu diyaametirii meeqan nu laatame 22 nu laatame 20 nu laatame kunillee maalidha sirriidha ishiin kunillee akkuma ilaaltan kanaaf kun sadan kun sirriidha as kanatti tsaafnaa jechuudha kana booda rasintan agarsa kan biraa as kanaa fi as kana kan raadeesiin keenya nu afeera jechuudha raadeesii kana godhanne meeqan 30 nu laatame ture akkana godhanna as kana jira ammas daayimenshinii galla raadeesii galle ishii kanallee as kana daayimeetirii nu laatame meeqan 10 ishii kana akkas godhanne way gara kana fidanna 10 ammallee afeera raadeesiin daayimeetirii raadeesiin keenya ishiin kunillee meeqan 10 nu laatamteetti gar kana finna as kana keenya waa'ee as kana keenya kana 10 kun nu laatame kanaaf kamid serkilii keenya fixanneerraa jechuudha kanaaf as kana kan jiru innis daayimenshini raadeesii meeqan nu laatame 83 kan nu laatame jira kam kun 83 hundi isaallee sirriidha kun akka nu laatametti hojjennee jirra amma daayimenshini isaa cheekii godhan kun akkuma laaltan hunda tokko godhanneerraa wal fakkeeffanneerraa hundu taa'eera amma kamtuu fi kun as kana 27 raadeesiin keenya as kana 27 sadii times 3 qaba times 3 kenna boodarraan hojjannaa isinitti agarsiisa kanaaf amma maaltu nafee laayinii keenya daayimenshini isaa baafachuu jechuudha kanaaf amma gar kamitti akka nu laatame beekuu qabna jechuudha as kana deebinee ilaallannaa jechuudha laayinii kanaati aga asitti nu laatameera jechuudha kana aga kanaatti meeqa 56 isaa ka as kanaati aga as kanaatti jechuudha kanaaf isa sirreeffannaa jechuudha amma kana balleeffanne as kana dhufna amma isa deemna as kana deemna jechuudha kun meeqa kanatti meeqa 56 akkuma argitan kino kun 56 kun 56 nu laatameera kan biraa asii aga asii kan jiru jechuudha kan biraa deemnee cheekii godhanna sentarii kanaati aga kana laayinoota kana sarkiloota kana jidduu kan jiru sentarii kana aga kana jidduu 82 inni akka sirrii ta'e maal kana cheekii godhannaa jechuudha isa deemne daayimenshini galle liinerii jenne qaxxita isa dhufna kallattiidhaan as dhufna asii sentarii kana dhufna jechuudha kana meeqa 83 okay kana 82 dhufee kun akkanatti hojjenne kan biraa laayinii keenya kamtuu fi kanaaf kana jidduu kan jiru laayinii kanaaf kana jidduu kan jiru cheekii godhannaa jechuudha abaanu daayimenshini laayinii kamiif kam jidduu kanaaf kana jidduu meeqa 60 jechuudha akkuma kunillee 60 jechuudha kanallee deemnee cheekii godhan akkuma argitan kinoo 60dha sirriidhanni kan biraa kam tafe kanaaf kana jidduu hagam akka ta'e jechuudha laayinii deemna as kana dhufna jalqabee isa dhaqna as kana sentarii dhagaa hodhuun asillee sentarii dhufna akka kanatti 40 nu laatame ture kunillee kunoo sirriidha 40 nu laatame kan biraa kanaaf kana jidduu kan jiru gar kanatti jechuudha amma cheekii godhanna deemne kanaaf kan jidduu kan jiru jechuudha meeqa 22 sarlee cheekii godhanna jechuudha daayimenshini laayinii kun meeqa kana aga kana jidduu jiru jechuudha meeqa nu laatame ture akkana tontaan akkana jechuudha immoo akkana jechuudha kun 22 nu laatame ture jechuudha kun 22 kun illee sirriidha deemnee cheekii godhanna sallee kinoo 22 kan nu fi kamidha kan nu fi reen kana gara kana broken line baafanna jechuudha okay broken line asirratti baafanna jechuudha amma line bira deemne line dhufna sentari dhufne asii akka kana kan nu laatamee jira
akkana dhufna escape goone no as kana miti laayinii dhufne asii eega kanallee nu laatama kanallee hojjetanne escape jenne ammallee laayinii dhufne gar kanallee nu barbaachisa gar kanallee kan baafanne jirra ammallee laayinii dhufna gar kanallee nu barbaachisa gar kana gara y direction illee akkanatti baafanna doggoran hojjedhe as kanatti ishee kana balleessina delete goona as kana dhufna centerii dhufna xiqquma kanarra darbina gaadhaa kunoo akkana dhufna walakkaa sirkiliitti dirqaman hojjetaman drawing irratti maybe barattanitti yaada kanallee hojjetanne kunoo kabajamtu turduttu keenya akkuma laaltaan kunoo piroojeektii keenya paartii arfaffaa xumurarra geenye jirra amma maal goona wal bukkee qabne cheekii godhachuu qofannoo fi jechuudha akka waan hunduu sirriitti kinoo hojjetannee jirra xumurarra daawwannaa keessanii baay'ee isin galateeffannaa galatoomaa jennaa kun akkuma argitan hunduu sirriidha hunda yokkuma jirutti xumurree jirra galatoomaa isiniin jennaa daawwannaa keessanii baay'ee isin galateeffannaa subscribe like gochuun nu jajjabeessaa isiniin jennaa ciao nagaatti paartii shanaffaatii walitti deebinaa ammallee tuudiin xumurree agasitti nagaatti isiniin jennaa ciao ciao